1.3 Qooyyabootaa fi amaloota lakkoofsota raashinaalii. Jalqaba irratti waa'ee raashinaalii ida'uu barannaa. Lakkoofsa raashinaalii ida'uu osoo hin ilaaliin dura kutaa darbe keessatti kan baratte yaadachuu fi gocha armaan gadii yaali jedha. Gaaffiin tokkoffaan ida'ama lakkoofsota raashinaalii armaan gadii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi jedha. Sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi jedha. Sarara lakkoofsaa irratti jechuun sarara lakkoofsaa erga akkas gooneen booda naannoo kana zeeroon jira. Asii 1 2 3 4 5 6 7 jedhee itti fufaa jechuudha. Asiinis -1 -2 -3 jedhee itti fufaa. Asiin eessatti argama? 2 fi 7 miti kan asirraa jedhame. 2 asitti argamti, 7 immoo asitti argamti jechuudha. Walitti kana gaafa idaanu 9 nuu dhufaa jechuudha. Kan itti aanu -8 ida'uu 5dha. -8s asiin hanga -8tti -4 -5 jennee hanga 8tti deemnee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanus akkasumaan argisiisna. Kan itti aanu gaaffii lammaffaa ida'ama firaakshinota armaan gadii barbaadi jedha. Ida'ama firaakshinota armaan gadii kutaa gaditti akkuma barattaniittu firaakshinii tokko ida'uu fi lakkoofsi waamsisaan isaa wal fakkaataadha taanaan waamsisaa isaa tokko fudhannaa jechuudha malee lama hin goonu. lamaan isaa 8dha waan ta'eef 8 tokko keessaa fudhannee jala kaawwannaa. Isa waamamaa isaa immoo walitti daanaa jechuudha. 6 ida'uu tokko meeqadha? 7 irra 8 nuuf ta'a jechuudha. Kun immoo waamsisaan isaa gargardha waan ta'eef seera kutaa gaditti barattan jechuun yoo firaakshiniin tokko bifa a irra b ida'uu c irra daatiin jira taanaan maal goona? A baay'isuu daa goona jalqaba. Ida'uu jennee c baay'isuu baa goona. Jalatti immoo lamaansaa baa baay'isuu daa goonaa jechuudha. Akka kanattidha kan inni baay'atu. Kana jechuun isheen kun ishee kanaan baay'atti, isheen kun immoo ishee kanaan baay'atti, isheen jalaa immoo lamaan ishee waliin baay'atti jechuudha. Kanaafiyyuu kana gaafa ilaallu 3 baay'isuu 3 ta'a jechuudha. 3 baay'isuu 3 goonee ida'uu 4 baay'isuu 7 jalatti immoo 7 baay'isuu 3 goonaa jechuudha. Kana gaafa goonu 3 baay'isuu 3 9dha. Ida'uu 4 baay'isuu 7 meeqadha? 28dha. Irra goonee 7 baay'isuu 3 meeqadha? 21. 9 ida'uu 28 meeqadha? 37. 37 irra 21 dhufaa jechuudha. Akka kanatti hojjenna. Lakkoofsota raashinaalii ida'uuf seerota armaan gadii hubachuun barbaachisaadha. Seerri jalqabaa lakkoofsonni raashinaalii lama mallattooleen isaanii poozitiivii yoo ta'an ida'amni isaanii poozitiivii ta'a. Kana jechuun lakkoofsa kana fakkeenya yoo fudhattanii lakkoofsi kun lamaansaayyuu poozitiiviidha. Lamaansaa poozitiiviidha taanaan deebiinsaas poozitiivii ta'a jechuudha. Kana jechuun akkuma amma hojjennetti 3 irra 4 ida'uu 1 irra 6 jedha. 3 irra 4 ida'uu 1 irra 6. Kana gaafa hojjennu 3 baay'isuu 6 ida'uu 1 baay'isuu 4 irra 4 baay'isuu 6 jennaa jechuudha. Kana yeroo baay'isnu 3 baay'isuu 6 meeqa nu dhufa? 18. 18 nu dhufa. 18 ida'uu 1 baay'isuu 4 4dha. Irra 4 baay'isuu 6 24dha. Kun meeqa nu dhufa? 18 ida'uu 4 22dha. 22 irra 24 nu dhufe jechuudha. 22 irra 24 nu dhufe. Kana immoo yeroo salphisnu lamaan salphisna.
22 hiruu lamaan meeqadha? 11dha. 24 hiruu lamaan 12dha. Akka kanatti salphisnee 11 irraa 12 argannaa jechuudha. Seerri lammaffaan lakkoofsonni raashinaalii lama mallattooleen isaanii negatiivii yoo ta'an ida'amni isaanii negatiivii ta'a. Kanas yoo ilaalle lakkoofsa kana fakkeenyaa fi lakkoofsa kana haa fudhannu. Lakkoofsa kana yoo ilaallu lamaan isaanii negatiiviidha. Kunis negatiiviidha. Kunis negatiiviidha. Lamaan isaanii negatiivii yoo ta'an immoo maalidha? Deebiinsaa maal ta'a? Negatiivii ta'a jechuudha. Deebiinsaa akkuma asitti argitan. Lakkoofsa kana jalqaba lakkoofsuma isaa qofaa walitti ilaala. 7 irra 9 ida'uu 4 irra 6 jedha ilaala. 4 irra 6 kana yoo jennu 7 baay'isuu 6 ida'uu 4 baay'isuu 9 irra 9 baay'isuu 6 goona. 7 baay'isuu 6 yoo ilaallu 7 baay'isuu 6 meeqadha? 7 baay'isuu 6 42dha jechuudha. 42dha. Ida'uu 4 baay'isuu 9 immoo meeqadha? 36. 36 irra 9 baay'isuu 6 immoo 50 meeqadha? 54dha. Kan yeroo walitti daanu 42 fi 36 meeqa nu dhufa yoo walitti daanu 8 78 nu dhufa. 78 irra 54 ta'a jechuudha. 78 irra 54 deebiin asitti arganne meeqadha? 28 26 irra 18 jedha. Kanan salphisnaa jechuudha. 78 lamaa yoo salphisnu meeqadha? 78 lamaaf yoo hirru 39 ta'a. 39 ta'a. 54 immoo lamaaf yoo hirru meeqa nuuf ta'a? Yoo salphisnu 54 lamaa fi 27 ta'a. 39 irra 27 nu ta'e. Ammas kanas salphisuu dandeenya. 39 sadiidhaan salphisa. 39 sadiidhaan gaafa salphatu meeqa ta'a? 13dha. Maaliif 13 baay'isuu 3 39 waan ta'uuf irra jenne 27 sadiidhaan 9dha. Maaliif 9 baay'isuu 3 27 waan ta'eef. Kanaafiyyuu 13 irra 9 nu ta'a jechuudha. Negatiiva ishee immoo erga isa kana walitti daanee booda 13 irra 9 nu dhufe negatiiva ishee dhuma irratti akka kanatti itti daballaa jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa negatiiva 13 irra 9 jechuudha. Seera 3 lakkoofsonni raashinaalii lama mallattooleen isaanii masaanuu walii yoo ta'an ida'amni isaanii mallattoo gadsirriin isaa guddaa ta'e qabata. Lakkoofsonni raashinaalii maal yoo ta'an? Lama mallattooleen isaanii masaanuu walii yoo ta'an. Masaanuu walii jechuun inni tokko poozitiiva ta'e inni tokko negatiiva yoo ta'e ida'amni isaanii mallattoo gadsirriin isaa guddaa ta'e qabata jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa kana haa fudhannu. 5 irra 7 fi negatiiva 6 irra 7 jedha. Gadsirriin yoo wal madaalchifnu meeqadha? Gadsirriidhaan yoo wal madaalchifnu gadsirrii jechuun yoo gadsirrii keessa gale poozitiiva ta'a waan jenneerruuf kun poozitiiva 6 irra 7 ta'a jechuudha. Poozitiiva 6 irra 7 fi 5 irra 7 keessaa immoo kamtu caala? 6 irra 7dha jechuudha. Kanaafiyyuu 6 irra 7 gara 6 irra 7tti galagalaa jechuudha. Kana waan ta'eef immoo maal goona? Negatiiva ta'a jechuudha. Gadsirrii keessaa erga ba'ee gadsirrii keessaa baasnee naan lakkoofsichi isa hin caala taanaan maal goona? Kara negatiivaatti galagashinaa jechuudha. Kanaafiyyuu asii negatiiva nuuf ta'a. Kana jechuun gadsirrii keessa gashinee ilaaluu qabna jechuudha. Negatiiva gochuuf yookiin poozitiiva gochuuf lakkoofsa kana keessaa negatiiva yookiin poozitiiva gochuuf lamaan isaanii gadsirrii keessa gashinee gadsirrii keessaa yeroo ba'u lakkoofsi inni guddaa ta'e negatiivadha yoo ta'e deebiinsaas negatiiva dhufa jechuudha. Gadsirrii keessaa inni ba'u immoo kan caalu poozitiivadha yoo ta'e gara deebiinsaa poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii kanarratti negatiiva ta'e waan ta'eef deebiinsaas negatiiva ta'a jechuudha. Fakkeenya waan kanneen armaan gadii sarara lakkoofsaa fayyadamuun ida'ii jedha. Sarara lakkoofsaa fayyadamuun yeroo idaanu kana akka kanatti sarara lakkoofsaa goona. Jalqaba sarara lakkoofsaa erga akka kanatti goone maal goona? Lakkoofsota kana iddoo isaanii keenya jechuudha. Amma kun 1 irra 3 fi 1 irra 2dha. 1 irra 3 fi 1 irra 2 asirra keenya asirra 2 irra 6 3 irra 6 jedhee
Maaliif lamarra ja'a sadiirra ja'a jedhee jennee yoo ilaallu lakkoofsa kana ilaalaa. Lakkoofsa kana yeroo ilaallu tokko irra sadii jedha. Kun tokkorra sadiidha. Firaakshiniin kanaan walgitu baafachuuf maal goona? Firaakshinii walgitanii baafachuufi baay'isuu lama yoo goone firaakshinii walgitanii isaa nuu ba'a. Kana jechuun tokko baay'isuu lama da'u sadii baay'isuu lama ja'a jechuudha. Kan isa kanaas yoo baasnu tokkorra lama firaakshinii isaa walgitanii isa baasuuf baay'isuu lama goona. Tokko baay'isuu lamaan lamadha. Lama baay'isuu lamaan ja'adha. Asitti lama baay'isuu lamaan afurdha. Firaakshinii walgitan ammas irraa immoo meeqa jedhe? Sadiirra ja'a jedhe. Sadiirra ja'a wajjin akka wal nu fakkaatuuf maal gochuu qabna? Baay'isuu lamaa isa goone baay'isuu sadii yoo godhanne firaakshinii walgitanidha jechuudha. Kunis baay'isuu sadii yoo ta'es baay'isuu sadii yoo goone tokko baay'isuu sadiin sadiidha. Lama baay'isuu sadiin ja'adha jechuudha. Sadiirra ja'aaf lamarra ja'a jechuudha. Maaliif akkas godhee jennee yoo ilaallu firaakshinii walgitan baafachuun maaliif barbaachise jennee yoo ilaallu asirratti lakkoofsa kana yoo ilaaltani inni jalaasaa yookiin waamsisaansaa wal fakkaataa miti. Waamsisaasaa wal fakkeeffachuuf firaakshinii walgitanii isaa baasesitti firaakshiniinsaa waamsisaansaa wal nu fakkaateera. Kana jechuun salphaatti walitti hidhuu dandeenya jechuudha. Tufu baay'ee rakkisiin lamarra ja'a hidhuu sadiirra ja'a jenna. Firaakshiniinsaa waamsisaansaa waan wal fakkaatuuf waamsisaasaa keessaa tokko fudhannee sarara keessaa immoo walitti daanaa jechuudha. Yookiin waamasaa lama da'uu sadii meeqa nuuf ta'a? 5 irra 6 nuuf ta'a jechuudha. Tokkos miti ta'ee immoo maal goona? Tokkorra sadii ida'uu tokkorra lamaa jenna. Achi tokko baay'isuu lamaa ida'uu tokko baay'isuu sadii irra sadii baay'isuu lamaa jenna. Akka kanatti fagoo nu geessaa jechuudha. Osoo akka kanatti hin dhaqin waamsisaansaa kan wal fakkaatu yoo nuuf ta'e salphaatti da'uu dandeenya jechuudha. Kanaafii waamsisaansaa wal nu fakkaate lakkoofsota kana yeroo ilaallu immoo 0 fi 1 gidduutti argamu. Kana jechuun 0 fi 1 gidduutti barreessina. Firaakshinota kana yoo walitti daanu deebiin isaa meeqa nuuf ta'a? 5 irra 6 nuuf ta'a jechuudha. Baarratti meeqa nu kenne? Baarratti negatiiva 2/5 ida'uu negatiiva 3/5. Lakkoofsa kana salphaatti walitti da'uuf maal goona? Negatiiva isaa jalqaba akka gatsirrii keessatti galeetti yaadaati walitti da'a. 2 irra 5 ida'uu meeqa? 3 irra 5 godhaati yaada. Kana firaakshinii isaa wal fakkaata waan ta'eef 5 goona. 2 da'uu 3 ta'a jechuudha. Irra keessa 2 da'uu 3 immoo meeqadha? 5dha jechuudha. Kanaafuu 5 irra 5 ta'a. 5 irra 5 immoo tokkodha. Kana jechuun negatiiva isaa immoo boodatti itti daballa jenneerra waan ta'eef negatiiva 1 ta'a jechuudha. Kana yeroo ilaallutti asitti negatiiva godhee sana booda dhumarratti negatiiva itti dabalee iddoo isaanii sarara lakkoofsaa irratti yoo kaa'u akka kanatti kaa'ee negatiiva waan ta'eef gara duubaatti deema. Achi negatiiva 1 ta'a jechuudha yeroo walitti ida'amu. Fakkeenya 16 kanneen armaan gadii moodelii mummuramaa reektaangilii fayyadamuun ida'i jedha. Moodelii mummuramaa reektaangilii fayyadamuun ida'i jedha. Moodelii mummuramaa reektaangilii kana gaafa goonu waamsisaansaa lamaansaa 5dha. Kanaafiyyuu maal goona? Reektaangilii mummuramaa kan bakka 5tti mummurameeru akka kanatti hojjetannaa jechuudha. Akka kanatti erga hojjetanneen booda maal goona? 1/5 jedha. Maaliif 1/5 jedhee? 3 irra 5 jechuun maal jechuudha? Karaa biraa 3 irra 5 jechuun meeqa wajjin wal qixaadha? 1 irra 5 ida'uu 1 irra 5 ida'uu 1 irra 5 wajjin wal qixaadha. Maaliif kana deebisnee gaafa walitti daanu inni jalaasaa yookiin waamsisaansaa 5 ta'a. Isa irra keessaa immoo yookiin waamamaasaa walitti daanan hundasaa 3 nu ta'a jechuudha. Kanaaf 3 irra 5 ta'a. Sirriidha jechuudha. Akka kanatti hojjennaa jechuudha. Sana booda isheen kun 1 irra 5dha. 1 irra 5s itti daballa dhumarratti.
Kana jechuun akka kanatti erga baafanneen booda tokkorra shanii tokkorra shanii tokkorra shanii goone tokkorra shanii inni kuni inni asii kaasee amma asitti jiru kan isa kamiidha? Kan sadiirra shaniidha. Akkasitti kan sadiirra shanii amma asittidha. Tokkorra shaniin immoo qofaa isheetti as jirti. Kanaafiyyuu kana gaafa walitti daanu meeqa ta'a? Hundisaa gaafa walitti daamu asitti 4/5 ta'a jechuudha. 4/5. Kana jechuun wanta guutuu 5 keessaatii 4tu jira jechuudha. Kanaafiyyuu meeqatu dibama? Kanatu dibameera jechuudha. 4/5 gaafa ta'u. Kan itti aanu 2/3 ida'uu 1/4. 2/3 ida'uu 1/4. Jalqaba maal godhaa? Firaakshinii walgitanii isaanii baafanna. Kana jechuun 2/3dha. Inni kun immoo 1/4dha. Maal gochuu qabna? Firaakshinii walgitanii isaanii baafannee waamsi isaanii amma inni wal fakkaatutti baafannaa jechuudha. Kana jechuun 2/3 asitti immoo 1/4 jenna. 2/3 kana firaakshinii walgitanii isa baafanna. Baay'isuu 2 yoo goone meeqa ta'a? 4/6 nuuf ta'a. Itti fufnaa 4/6 kanas 4 irra deebinee kun 4/6 nuuf ta'e jennee ammas baay'isuu 3 goona. 2 baay'isuu 3 6dha. 3 baay'isuu 3 9. 6/9 nuuf ta'e. Kanas haa hojjennu. Kana gaafa hojjennu 1 baay'isuu 3 goona. Kanas 3 goona. Firaakshinii walgitanii isaa gaafa baafannu 3/12 nuuf ta'e. Kan kanaa immoo 6/9 ammayyuu 12 nuun taane jechuudha. Kana maal goona? Ammas 4 baay'isnee ilaalla. 4 yeroo baay'isnu kana 4 yeroo baay'isnu meeqa nuuf ta'a? Walqixa inni irra keessaa 8dha. Waamsisaan isaa 12dha jechuudha. Akka kanatti firaakshinii waamsisaan isaa wal fakkaatu baafanneerra jechuudha. Kana salphaamatti walitti da'uu dandeenya. 8 da'uu 3 13/12dha jechuudha. Asii immoo firaakshinii reektaangilii mummuramaadhaan gaafa ibsinu firaakshinii walgitanii kan 2/3 8/12dha. Kan 1/4 3/12dha. Itti fufnee lakkoofsa kana yeroo walitti idaanutti meeqa nuuf ta'a? 8/11/12dha. 8 ida'uu 3 meeqadha? 8 ida'uu 3 11dha. 12 immoo tokkosaa fudhanna 11/12 nuuf ta'a jechuudha. Kana yeroo reektaangilii mummuramaa keessa gashinee ilaallu 8/12 jedhee miti. 8/12 jechuun immoo maal jechuudha? 1/12 si'a 8 jechuudha. 1/12 si'a 8 jechuudha. Kanaafiyyuu maal goona? 1/12 si'a 8 goona. Asii 1 2 3 4 5 6 7 8. Warri kun kan isa kamiidha? Kan 8/12dha jechuudha. Amma asii kaasee hanga asitti kan 8/12dha. Isheen kun immoo 3/12dha. 3/12 kanas gaafa agarsiisnu 3/12 jechuun 1/12 baay'isuu 3 jechuudha. Kanaafii maal goona? Iddoo 3tti godhanna. 1 2 3 kanatti goona jechuudha. Kana gaafa walitti daanee ilaallu immoo maal nuuf ta'a? Kun reektaangilii mummuramaa 12 qabnu keessa 11 dibannee jechuudha. Akka kanatti agarsiisuu dandeenya. Lakkoofsa raashinaali 2 A irra B fi C irra D kamiifiyyuu A irra B ida'uu C irra D walqixa A baay'isuu D ida'uu B baay'isuu C irra B baay'isuu D ta'a jechuudha. Akkuma sila gaaffii gocha isa jalqabaa irratti isinitti agarsiise akka kanatti A baay'isuu D kanadha. B baay'isuu C immoo kanadha. Ishee jala yookiin waamsa ishee dhuma irratti waliin baay'isne keenya jechuudha. Fakkeenya kana yeroo ilaallu 3/5 ida'uu 1/4dha. Kana maal goona? 3 baay'isuu meeqadha? 4 goona. Ishee kanaan baay'isna. Ida'uu goone 1 ida'uu 1 baay'isuu 5 goona.
irra 5 baay'isuu 4 isheen jala lamaan walitti baay'atti. Kana yeroo jennu 3 baay'isuu 4 12dha. Ida'uu 1 baay'isuu 5 5dha. Irra 5 baay'isuu 4 20dha. 12 da'uu 5 17dha. Irra 20 17 irra 20 ta'a jechuudha deebiinsa. Kun akkuma asirratti argitan. Kan itti aanu 4 irra 7 ida'uu 2 irra 5 kanas 4 baay'isuu 5 goona ishee kana ida'uu 2 baay'isuu 7 ishee kanadha. 2 baay'isuu 7 irra 7 baay'isuu 5 ishee jalaa waliin baay'isna 7 baay'isuu 5. 4 baay'isuu 5 meeqadha? 20 ida'uu 2 baay'isuu 7 14 irra 7 baay'isuu 5 7 baay'isuu 5 35. 20 ida'uu 4 meeqa? 20 ida'uu 14 34 34 irra 35 ta'a jechuudha. Akka kanatti walitti da'uu dandeenya. Foormulaa ishee kana hin qabattu jechuudha. Foormulitti fayyadamnee idaane waan ta'eef.